nama karaa hiyyarra bahu karaa hattii hiyyarra bahu jaalatees ta'ee hibbees ta'ee camma matarra baafadhee deebisachuudhaan ani namni qaamni guddatee fi qaamni borcii baasanii nan sodaachisan jechuu walumaa galaan osoo saahibummaa waliin qabnu san beekanii duraa Mustafaa dubbiin ni ilaalchisti nu aarinnaa jedhanii na gaafatan. Nangaafanne nan dubbanne waan kana dubbanne jechuudha nurraa dhurguunaan hin jenne atta qaadhimaa keessa jalatti waa jedheen jechuun jaartiiti haadha manaa ta'ellee si jala waa jedheen jechuudha achi gennaan ammoo dubbiin tuni dubbii gurra kanaati gurra kana abba of eegaa balleessa yoo ati kan of eegin namni alaas eeguun jiru kana dhiirri kanaan baduu irra mataa kanaan baduu wayya kanaaf ammoo walumaa galaan dhaamsi kiyya gabaabduun ana muhaadha jechuudha sabboontuu ilmaa sabboontuu jechuma saniif na'aasee malee namni hadha sannaan jedhu gurmaan yaadaa jecha na'aasee malee haga namara diqqeen haga namni na tuffate ani ofii dhiisuun miti namni illee na beekana jechuudha jarrummaan sunuu na beekanii saayibummaas walii qaban na beekanii saayibummaa tiyyaas dagatan na beekani yeroo achi gayan eessa akka dubbii qadiyyaan tiyyarra irraa kaasee qadiyyaa sabboontuuti miti qadiyyaa caaltuuti jechuudha durayyuu wanni caallisee namni baay'ee jira ka oromummas narra beeku ka aaqilummas narra beeku ka jaarsummas narra beeku jira maaltu waan akkana kana keessa nagalchee sobdu walii haa galanii garuma baateen nagaattaa baatu jedhee caallisee jechuudha kiisa fudhattee dhalaan baatu dalam pun kami kapal seni minta curah seni pun boleh ditikun ni cerita boleh beranak ni bahas ulama kalan dalam pun kami aciba seni minta kanapan teh kamu dubi na ilai ciptu minta hati sabun tu wan ilai ciptu anamu wan ilai ciptu minta curah seni cerita sih kamu mu har rakabe curah kadian so kadian tiada debiter na tu bahasa pakai sinjer tu jalan tu jiban tu karakia nata demi mama kita bawa dalam kasar demi asal lima tanah rakab dan micayo tanah namni arke pakai sinjer tu lamu di zaman jadi yang kita sanamu Mustafaa gurin batu sini mau gurin badalah kina asbasa kajarsummaa itti argitan ammoo kami ergatanii kamtu kami ergataan ammoo dhugaa keenan abdii saayibummaa baay'ee waliin qabna saayibummaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harkafuun jirtu ummata qashtii ummata jaalalaa fi ummata kabajaa akkam jirtani fayyaa keessanii jirtu jajjabaattu alhamdulillahi rabbil alamin nasnaga jirra baga nagaa dhuftanii hundumti keessaniyyuu maamiltoonni koo haarofni seenaa jirtan anaa dhufu baga nagaa dhuftanii warroonni maamiltoonni kiyya hordoftoonni kiyya yeroo jalqabaatirraa kaastanii hamma ammaatiin na wajji turtanis hedduunaaf galatoomaa isiniin jedha ulfaadhaadha ammallee akkana jajjabeessitanii akka kana caalatti hamilee naaf taatan isin kabajaadha jaalalaa fi kabajaadha isin gaafadha lammii koo akkasumas hanqinaa fi qeequmsa jiru wanti isin jibbisiisu yoo jiraate koomentii sanduuqa koomentii jalatti naaf kaa'uudhaan na jajjabeessaa isiniin jechuun barbaada. Obboleewwan kiyya har'as viidiyoo tokko qabadheen dhufeen jira alhamdulillahi rabbil alamin rabbiin galanna haga hunda dura faaruun kan rabbiiti. Egaa waa'ee akkuma polotikaa Yamanii keessatti deddeemaa jiru kanarraa hin dubbachuun barbaada. Osoo gara viidiyoochaatti tarree obboleewwan kiyya hundumti keessaniyyuu chaanaala kana daawwattan yeroo seentanii viidiyoo ilaaltanii laayikii naaf gochuu hin dagatinaadha. Laayikii yoo isin gootan namoota baay'ee akka qaqqabuufiin na qarqaara na jajjabeessaa anaafis hamilee ta'a waan ta'eef laayikii koomentii naaf godhaadha isiniin jedha. Warroonni sheerii gochuu dandeessa sheerii naaf godhaadha isiniin jedha. Jaalalaaf kabajaan isin gaafadha. Egaa maaliif irraa dubbatta jettan namoota tokko tokko koomentii keessaa hundumaayyuu na hordofanii yaada achittillee dhageeffanna sittillee dhageeffanna minaamin jettanii dhugaadha achittillee dhageeffattanii garuu ammoo muree yaada ijoo keessaa fudhadheen dhufe anillee wanti kun paablika waan ta'eef isaanis gadi qabanii yookaan dhossanii waan isaan dhossan nuti jalaa waliin baasne paablika haasaa jiranii nullee irraa isa yaada isaanii sanirraa qoodamne yaada keessa kenna jiru
itti daballee kennachuu dandeenya jechuudha. Mirga qaba namni kamiyyuu waan barbaade dubbachuu. Kanaafuu yoo obboleewwan kiyyaa jaalatamtootaa fi kabajamtoonni maamiltoonni keenya akkana jajjabeessitan asumas hin gaafachuu barbaada. Egaa kana jedhee booda gara viidiyoo kanaatti taraa Mustafaa fudhadheen dhufe jechuudha. Mustafaan baay'ee aarii miira keessa seenee hamma caammaa lukarratti si baafadha hamma jedhu takka gahee jechuudha. Dhugaadha hin aaraa maaliif aara jechuu hin dandeenyu dhugaadha dhuga isaa aarsee hajjiin ni hajjitu iyyuu tuqee hajjitu aarsee dhugaadha maa aare jechuu hin dandeenyu ni aaree. Mustafaa waa'ee kana girgirrii kana keessa seenee haasa'ullee hin dhageenye garuu ammoo itti dhaqanii tuqanii waan jedhaniif tuqaa ofirraa deebisee baga ofirraa deebistee ilmi dhiiraa yoo waan isa tuqee gadi bahee akkana ofirraa deebise gaariidha. Akkuma beektaa hajjiin ni dhaadate hajjiin haadha zabboontuu likkisi hima jedhee gadi bahee dubbatee ture. Dubbii san keessatti waa'ee zabboontuudha kaasee haadha zabboontuu yoo ati diddee narraa dhaabbachuu diddee mi'attiin na bira hin jirtu siin jedhee jira yoo ragaatti natti qabaatte koottu yookaan ammoo narraa dhaabbadhuu narraa hin dhaabbattu taanaani zabboontuu fuudhee si jalaa dhoksee akka ati dhuftee lukana dhungattu si taasisaa. Zabboontuu fuudhee dhabama godha jedhee hajjiin itti dhaadate jechuudha. Zabboontuun qaadhimamtuudha qaadhimaa qabdii akka jedhanitti Mustafaan qaadhimaadha jedhanii qaadhimaa akka taate duras dhagaa ture yeroo dheeraaf jechuudha. Mustafaan achirratti aaree jechuudha. Hajjiin akka zabboontuun qaadhimaa qabdu ni beeka. Abdiillee ni beeka. Abdii fi qaadhimaan zabboontuudha saayibaayyuu saayiba yookaan hiriyaa turanii akkan dubbatutti jechuudha akkan ibsutti iddoo rakkoo hundaa abdii wajjin dhaabadhee dubbate jechuudha qaadhimaan zabboontuudha. Egaa dhugaadha mucayyoon tun daa'ima lafa jirtuu miti jaartii nama bultii qabu nama yaa'anii abbaa manaa qabu abbaa manaa kanas nama isaa sirriitti beekanii hajjiin ammoo osoo kana hundumaayyuu beekuu fuudhee dhoksa jaartii namaa gaafa fuudhee ni dhoksa gaafa jedhu kun ammoo tuyyuu nama dallansiisaa nama aarsaa isaa miti kan biraatu nama aarsa. Koomentii jalatti hordoftoonni illee Mustafaa fuudhii dhuffadhu jedhaa turtan jechuun hordofaa koomentii isaanii illee jechuudha. Mustafaa dhaqqabadhu zabboontuu jechaa turtan. Dhugaadha hajjii waan jedhii madalagaa hin dalagu jechuu hin dandeenyu. Hajjii aniin sodaadharraanii shakka waan jedhinuma dalagaa hajjiini yoo barbaade jechuudha. Garuu ammoo Mustafaan kanarratti aaree dhugaadha maaliif jennaan osoo irra jiruu irraan duune osoo irra jiruu qaadhimaa osoo qabdu jaartii namaa hin dhoksa jedhanii gaafa itti dhaadatan ammoo kun ammoo tuffii haadha zabboontuu osoo hin taane tuffii Mustafaatti agarsiisa jechuudha. Tuffii Mustafaaf qabu hajjii Mustafaaf qabu agarsiisa. Mustafaallee gadi bahee deebii deebiseefii jira deebisuullee fi qaba jechuudha. Kun ammoo isa ilaallata waan ta'eef kun haadha zabboontuu osoo hin taane isa ilaallata jechuudha. Wanti gara zabboontuu doorsisni gara zabboontiitiin dhufu hundumtuuyyuu isallee inaqatu isarra dhufa waan ta'eef jechuudha. Haadha manaa isaati qaadhimamtuu isaa namni tokko maqaa dha'uu hin danda'u jechuudha. Kanaaf aareen illee gabbayee miira keessa seenee qaama tultee deemtuun kana waa ofirra seete yaada jedhu hajjiidhaaf dhiyeesse ani qaama keessa sodaadhu. Qaama keessa sodaadhu naman tuquu nama cabsee na dhufe ammoo caammaa lukarra baafadhaa na beektalleedha jechuun dhaadannoo geggeessa jira. Dhugaan aaree dhugaan qaba. Hajjiin immoo qaamuma akkasittuullee akkasitti babal'ataa deemsanii gootummaa yookaan waa wayiitti fakkaatuun oolu kan jedhullee gaafii nama keessatti uuma jechuudha. Kanaaf ani osoo Mustafaa ta'e zabboontuu nin to'adha. Kana gaafan jedhu hajjiin amansiisu waan ta'eef gaafa sanii fiigurraa dhumarraa osoo wardiyaa taatee fi tifsattee zabboontuu osoo tiffattee kan jedhu gaafii qaba siif dhiyeessuu barbaanna. Inshaallah rabbiin isin biraa jiraatu. Mustafaa kenna anillee yaada koo gara kootiitti akkan yaadan ani qabu osoo tasgabbii keessaa fixattanii gaariidha. Hajjiin immoo Mustafaa dhiifama gaafachuu qaba maaliif jennaan hidhossa jaartii namaa fuudhee hidhossa jechuun yakkaadha. Kana jechuu hin qabu jechi namni tokko
ajjeesuu fi karoorsuu qaba. Karoorsa jechuun hangawaa ajjeeseeti. Namni karoorsu malee waan kana irratti xiyyeeffannaa itti kennu malee hin dubbatu. Xiyyeeffannaa irra kennee dubbate. Xiyyeeffannaa irra kenne jechuun hamma waan raawwateeti jechuudha. Kanaafuyyuu ati ordiyaa taatee fi tiffachuun sirratti dirqama siin jenna Mustafaa. Nama kana ni beektaa, hajjii ni beektaa, maal akka ta'e ni beektaa, sirritti beektanii icciitiin caala jireenya isaa sirritti beektaa jedhee yaada. Kanaaf waan na jiru hundumaayyuu jabinna walii walitti agarsiisuun isin biyya baqaa keessa jirtanii dhugaa dubbachuuf isin yuutuubaroonni kunniin isin nuuf fakkeenya guddaadha. Nuti isin laallee fakkeenya hedduu fudhannee yuutuubaroota gurguddaa Yamaniidha jechuudha. Maal jennaan fakkeenya nuti irraa fudhannee jaalalaa fi kabajaa duraaniiti. Amma garuu hajjii isa gundaa boorisee faxabbataa jira waan duraan jaalalli isiniif waliif qabdanii fi haalli isin itti walitti dhuftanii wal jajjabeessitan baay'ee kaamilee namatti horuu fi kan nama jajjabeessuu fi kan qalbii nama hawwatu jechuudha. Ijoollee Yamanii dhugaa dubbachuu wanni akkaan guddaa irraa gammadu ijoollee Yamanii jalqaba irraa gammadaan dhufe walitti dhufeenya isaaniiti. Gammachuun isaanii walitti dhufanii dhabaaf qabeenya wal bira dhaabbatanii yeroo isa akkasii walitti dhufanii gammachuu wal bira mul'atasa wal biratti mul'atasan dhugaa dubbachuudhaaf keessi koona gammada akka waa argadheeti. Maal jennaan Oromoo silaa akkasitti tolti. Yaman keessa bichaa osoo hin taane biyyoota hunda keessattuu jaalalaaf kabajni akkasii osoo waliif jiraate dadhabaa ofii harka qabanii jajjabeessanii jabaa ofii jabeeffatanii osoo jaalalaaf tokkummaadhaan akkasitti deemanii baay'ee namatti tola. Akka namoota tokkooti baay'ee irraa gammada. Yaa Rabbi yuutuubaroota xixiqqaa lafaa dhufu kanallee mee akkas nuuf godhii nin kadhadhaan jechuudha. Irraan gammada jechuudha walumaa galatti. Garuu haa ta'u ammoo as deemee ijoolleen kun achi keessaa babbaafatanii kuwan ammoo tuyyuu hajjiin ammoo baxabbaxaa jira amma baxabbaxaa jira. Inshallah rabbiin keeriyaa godhu. Nuti ammas wanti isinii dhaabnu jaalalaa fi kabaja duraan waliif qabdassanii duraan walirraa waliif dhuftanii gammachuu walirra hirmaataa gadda walii biratti hirmaataa wal bira argamaa waa hundaan wal bira mul'attassanii ammallee akkas isi arguu feena. Wanta wal dhabdee jidduu keessan deemartu kana gabaaf saatumaan ofirraa fixaa dhaamsaadha. Jaalalaaf tokkummaa keessanitti deebi'aa isiniin jechuu barbaanna. Caaltuu inshallah rabbiin bakka jirtu haa tiksu. Rabbiin bira haa jiraatu. Dhugaa isiilleen baay'ee nama yaachifti. Yaani namni gadi bahee yoo dhabamee eessa akka jiru tarii isiin nama bira jiraachuu dandeessi. Kan jirtan biyya baqaa keessa waan ta'eef biyyattiin akkuma jirtu jirti. Biyya san keessatti gadi baatee dhabamuun isii yaaddoo guddaa namatti ta'a dhugaadha. Haalli nageenya isii hoo akkam ka jedhullee nama yaaddessu jechuudha wanta kanarratti. Kanaaf obboleewwan kiyyaa isinillee hordoftoonni jechuudha shoora guddaa taphachuu dandeessanii koomentiin keessan ammoo waa hedduu isaa hubachiisuu danda'a waan ta'eef akka uf ilaalanii fi akka dhaabbatanii uf ilaalaniif isaan taasisas waan ta'eef jaalalaa fi kabaja duraa waliif qabdan dur waliif qabda sanitti akka deebitan dhiibbaa sanirra gochuu barbaanna nullee jechuudha. Hordoftoonnis jechuudha koomentiin keessa shoora guddaa taphata. Koomentii yaada babal'aa kaayaa fi yeroon yaada babal'aa keessan dhiibbaa rakkoodhaadha. Dhugaa dubbachuuf koomentiin keessan yaadni keessan dhiibbaa guddaa irratti geggeessuu danda'a waan ta'eef akkan araaramaniif karaa nagaatiin akka araaramanii fi jaalalaaf tokkummaa duraanii sanitti akka deebi'anii dhiibbaa rakkoodha yeroo hordoftan isiniin jechuu barbaada. Hajjiinis akka caaltuu araarfatee jaartii isaa caaltuu araarfatee deebisuuf mucayyoollee yoo bira jiraatte akka baasuuf jechuudha. Akkasumas doorsiisa zabboontuus akka dhaabuu fi jaartee yookaan qaadhimaa zabboontuu akka dhiifama gaafatuuf jechuudha. Maal jennaan aggaammaan irratti geggeesse hangawaan dhosseeti jechuudha. Itti yaada waan tokkotti yaada malee hin karoorsan itti yaadan karoorsite jechuun raawwatte jechuudha. Kanaafuyyuu karoorsan malee xiyyeeffannaa irra godhan malee wanna kana hin godhan waan ta'eef hajjiin qaadhimaa zabboontuudha dhiifama gaafachuu qaba. Maal jenna qaadhimamtuudha abbaa manaa qabdi. Abbaa manaas illee hin beeka. Innis abdiis komatee jira. Abdii sababni inni komateef yeroo inni zabboontu dhaadatu sanii inni saahiba kiyya
Zabboontu abbaa manaa qabdi. Qaadhima isii kuni saahiba kenna. Zabboontu tuquun dandeessu dhaabbadhu jechuun himaaf didee kan jedhudha kumii kaase. Innaa hundumaafuyyuu kan nuti isinirraa barbaannu obboleewwan keenyaa Hajjiis, Abdiis, Mustafaa, Saada Zabboontus hunda keessaniyyuu lola kana karaa nagaatii akka xumurattan isinirraa barbaanna jechuudha. Karaa nagaatiin xumurattanii jaalalaaf tokkummaa isin kan jirtan biyya baqaa keessa waan ta'eef biyya baqaatitti haadha waliif taatanii akka isin jiraattanidha kan nuti isinirraa barbaannu jechuudha. Kanaaf obboleewwan kiyya karaa nagaatiin xumuradhaadha. Lolli bu'aan qabu. Lolli wal jibbuu wal buttinneessuun bu'aa hin qabu. Isin yoo walitti dhuftanii akka durii sanitti gaddaaf gammachuus yoo wal bira dhaabbattanii yoo waliif dhaabbattanii walirraa bareeddanii akkanatti walirraa hin bareeddan isirraa hin tolu. Wanni akkana isirraa hin tolu waan ta'eef Hajji atillee dhaabii kan biraatii miti dubartii biraa dheebottuufi miti. Ati waan hedduu keessa dabarsiteerta waa hedduu sanirraa waa baradhuutiin dhaabbadhu. Ammati yaada nama guddaa ta'aa jirta. Nama guddaa ta'ii qaama qofa osoo hin taane yaadaanillee nama guddaa nuuf ta'e Hajji keenya siin jenna. Akkasumas haadha manaa ta'e lubbuu lamaan jirtus gara mana keettiitti gaddeeffadhuutiin wal'aani bira dhaabbadhu siin jenna. Dubartii dorsisoos irraa dhaabbadhu. Kun gootummaa miti. Kun dheerummaa sitti fakkaatini. Kun jabummaa sitti fakkaatini. Kun ammoo gadhummaadha malee akka dhiiraa ta'e ilma dhiiraa maqaan nyaatini. Kan sibira jiru hiriyyaa kee kan sojiin kufee ka'u sanirlee maqaan nyaatini. Dhagahii fi gorsa isaa fudhadhu siin jechuun barbaanna Hajji keenya. Hayyee Mustafaatillee zabboontuu ta'e to'adhu yaani yoo hin jennu wardiyaa ta'ii fi tikfadhu hamma dandeessan jechuudha. Kana lalatti ammootuyyuu atillee miira keessaa bahii tasgabbaa'ii dhugaadha. Nama aarsaa jaartii nama jala hin dhossa jedhanii itti dhaadachuun tuffii nama agarsiisa. Homaa miti. Hajjii ni beekta akka hojii isaa hundaan hin caalatti beekta waan ta'eef atillee tasgabbaa'ii karaa nagaatiin dhimmi kun hamma danda'ametti akka furamu taasisaadha. Isiniin jechuun barbaanna obboleewwan keenya. Nuti gammachuun keessan gammachuu keenya waa hedduu isinirraa baranna waa hedduu isinirraa ilaalaa jirra. Fakkeenya keessan ta'uudhaaf deemaa jirra. Garuu isin ammootuyyuu gaafa of duuba deebitanii Hajjiin waan akkanaa dalagdee nama baxabbaxu ilaalee gaariidha miti. Isin jaalalaaf ummata jaalalaati. Ummata tokkummaadhaaf fakkeenya yuutuubaraa nuuf taatanidha. Yuutuubara gurguddaa akka fakkeenyaatitti uf duratti isin ilaalluudha. Akka mastaawotiitti keessatti uf ilaalluudha jechuudha. Kanaafuyyuu ijoolleen kuuwwan keessaa babbahee jira. Hafe ammoo Hajji shufuroo godhaa jira waan ta'eef shufuroo kana godhini keessaa bayyaa obboleessa keenya jaalalaa fi kabajaa guddaa siif qabna. Tasgabbaa'ii akka ilma dhiiraa dhaabbadhu uf ilaali. Wanna hojjetaa jirtu kanallee dubartii nama kan tuttutu kanallee gootummaa sitti fakkaatini. Kun gootummaadhaa miti. Kun ammoo gadhummaa agarsiisa malee gootummaadhaa miti. Gadhummaa kana keessaa bahi jijjiirami. Qaama qofa osoo hin taane yaadaanillee kalas nama guddaa ta'iitiin jijjiirami. Iyyuu namaa ta'i beekaa namaa ta'i as bayisiin jechuun barbaanna. Inshaallah obboleewwan kee hundumti keessanii du'aayii godhaa fi dhiibbaarra taasisalleedha. Karaa nagaatti akka xumuratanii akka mufiin kun akka jidduu isaanii dhaabbatu jechuun mufiin gaariidhaa miti. Wallabdeen gaariidhaa miti. Biyya baqaa keessatti wal qabsiisuuf karaa manaatti mana seeraatitti waliisiisuuf wal dorsisuun kun ammoo gaariidhaa miti. Rakkoo biraarra wal buusa waan ta'eef. Kanaafuu jaalalaaf tokkummaa wanti gaa hin jiru waan ta'eef tokko ta'a wal qabadhaadha. Kufaa dadhabaa keessan harka qabaa jabaa keessan jabeeffadhaa waliin deemaa jaalala keessa akka duritti deebi'aa isin hin jenna. Hajjiillee gorsaadha. Inni muyyuu maallagaa miti gorsa amma dandeessaniini akka isa laaltanii isa faanaa hin deeminaadha. Kuuwwan ammoo waltaraa deemuun barbaachisaadha bareedaadha waan ta'eef waltaraa deemaa isiniin jechuun barbaada. Kuni gorsa kooti. Kun yaada kooti isiniin jechuun barbaada obboleewwan kiyya jaalatamtootaa fi kabajamtoota hordoftoota gannoo YouTube hundumti keessaniyyuu. Viidiyoo kana yoo seentanii daawwatta like gochuu hin dagatinaadha. Like share naaf gochuu commentii gochuudhaan na bira dhaabbadhaan jajjabeessaa isiniin jedha. Yoo qeeqaa fi wanti isin
yookaan jibbisiisaa wanti isin dhukkubsaa jiraatu sanduuqni koomentiidhaa sa'a 24 banaadha waan ta'eef sanduuqa koomentii jalatti yaadaa fi gaafii qabda hundumaayyuu dhiyeessuu dandeessanii gaafii illee wanti gaafii narraa isinitti ta'ee jiraate gaafii narraa qabaattanii gaafiis na gaafachuu dandeessanii gaafii keessan kabajee isiniif deebisaa gaafii keessan akka barbaadanitti naaf kaa'uu dandeessanii gaafii isin na gaafattan irratti yaada isin yoo naaf dhiyeessitan taate yaada isin na dhiyeessitan irratti isiniif deebisaa jechuun barbaade jaalalaa fi kabajaadha isin jaaladha isin kabaja ummata qashtu ummata jaalalaa naaf jiraadha isiniin jechuu barbaada viidiyoo irratti dheeressu hamma viidiyoo biraati walitti deebinutti assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu.